السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتودا في جالسمتوني هردفتوني برسيسا ورما الحمد لله يعني ناقكوت ناقيني كي كان جال الله هن كبجارا بكجرتن مرس ناقو إذا دعوتوتن كيا فيديو الراخنا كيساتي برمسا جايباتن كبردي سنيدو في حالا يرو بالبلا نما ولين هاسوت نمني سن بالبلا اتهاسوت جرتسوني sagalee keessan rikardii yoo waraabaa jiraate haala biyya kuu dandeessaniin isin barsiisa. Egaa daawwattoota kiyyaa wanni kun waan hedduu tokko isin fayyadu jechuun hunda keessanuu keessattuu warroota shamarranii faa jechuudha. Yeroo ammaa kana namoonni tokko tokko jechuudha ijoolleen takka takka ni jirti. Ijoolleen babbaalageen takka takka kan shamarran faa bilbiltee sagalee waliin haasa'an waraabdee itti sodaachiftu jechuudha sii galee. Kanaafuu wanni kun hundaafuu baay'ee tokko bareedaadha jechuudha. Dhiiraafis warroota shamarraniifis jechuudha. Yoo akka tasaa nama walitti aartanillee namaan yeroo walitti aartiidhaan walitti dubbattan namni isin walitti dubbatu jirtan sun sagalee keessan san rikardii isin waraabutti jiraate beekuun baay'ee tokko barbaachisaadha jechuudha isin galee. Kanaafuu wanni kun waan baay'ee tokko namatti toludha jechuudha. Egaa har'aan tanaa haala waan kanaa yeroo bilbilaan namaa waliin haasoftan yoo namni sun akka tasaadhaa rikardii isin waraabutti jiraate yookiin sagalee keessan isin waraabutti jiraate beekuu dandeessaniin isin barsiisa. Egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarootaa tan baga nagaa dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabiskiraayib godhachuun dirqamadha. Yeroo sabiskiraayibii gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilik itti godhaadha. Achi booda ool fayyadamtoota kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha. Egaa gamanummaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyaatti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jedha. Egaa daawwattootaan kiyyaa aappichi kun isa kana jechuudha. Bakka aappii kana daawunloodii itti godhatan linkii isaadhaa description boxii viidiyoo amma ilaalaa jirtan kana jalaan isinii kaa'aa jechuudha. Description box jechuun kun jechuudha viidiyoo amma ilaalaa jirtan kana jechuudha. Asirratti qastii sana kilikni gootanii achi booda as jalatti linkii argattu jechuudha. Yookiin ammoo aappii buufachuudhaaf as tuqaa akka jedhu barreeffamanii argattu jechuudha. Linkii waliin irratti kilikni gootanii yeroo irratti kilik gootan achi booda haala kanaan weebsaayitii keenya kanarra sin fida. Achi booda asirra gadanii buutanii daawunloodii godhachuudhaaf as gadanii buutanii kaddeemtu sirra as jalatti kanoo aappii as tuqaa buufadhaa akka jedhu jala daawunloodii akka jettu ni jirti irratti kilikni gootu. Achi booda aappiin xiqqaadha jechuudha. Xawaalee daawunloodii gootan jechuudha. Biroozarii haala kanaan filadhaa yeroo isin jee Kiroomii ta'us Saamsung intarneetii kan ta'us ni filattanii. Achi booda daawunloodii akka jedhu kana kilik gootanii kana buusee waan akka buusuun irraa hin eegamu. Yeroo daawunloodii godhatanii bilbila keessan irratti garsiniif bu'ee jechuudha. Yeroo tokkoof irratti kilikni gootu. Achi booda haala itti fayyadama isaa baay'ee tokko salphaa jechuudha. Asirratti jechuudha enable akka jedhu kilikni gootanii enable gootanii jechuudha isinii galee. Achi booda halluu gootaniiti eeyyama kan isiniif jechuudha. Mallee halluu gootanii amma kunoo enable ta'ee jira jechuudha isinii galee. Kunoo akkuma asirratti margaa argan kunoo enable ta'ee jira jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa egaa haala kanaan enable gootanii hojjechiiftanii jechuudha. Yeroo hunda yeroo bilbila haasoftan yoo namni akka tasaadhaa sagalee keessan rikardii isin waraabaa jiraate xawaalii aappiin kun miseejii isiniif erga jechuudha isinii galee. Kanaafuu aappiin kun hedduu tokko isin fayyadaa buufadhaa itti fayyadamaadha. Egaa daawwattootaan kiyyaa barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf viidiyoo keenya namni baay'een argee kan irraa fayyadamu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha. Barumsa biroo sana golti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.